Yesus biftuma taara odu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneerra oduutu isin dhageessin hangafoota oduu keenya isin dhageessisa. Bara 2012 keessa karoorri uffata faarfattoota gurmuu haa hodhisiisuuf karoorfamee ture raachuun ibsame. Qaamota garaagaraa deeggarsa yaadaaf maallaqaa taasisaniif gurmuun kwaarii kun galateeffatee jira. Waldorgommiin waasaa addunyaa bara 2019 geggeeffamee ture haala ajaa'ibsiisaan raawwatamee jiraachuun dubbatame. Amma oduu bal'inaan aan oduu oliin iftuu jireenya. Bara 2012 keessa karoorri uffata faarfannaa gurmuu haa hodhisiisuuf karoorfamee ture haala garaagaraan harkifamaa turullee yeroo ammaa kana xumuramee jiraachuu itti gaafatamaan gurmuu sanaa beeksise. Rakkoowwan gurguddoon mudatan turanillee humnaa fi gargaarsa waaqayyootiin of harkaan gahanneerra jedhu miseensonni gurmuu sanaa dubbisne tokko tokko. Hojiin kun yeroo gabaabaa keessatti raawwatamuuf karoorfamullee sababa hanqina maallaqaaf dhibee hamaa mudatee tureef raawwatamuu baatus gargaarsa waaqayyootiin kutannoo miseensota sanaatiin raawwatamuu danda'eera. Raawwii hojii kanaa keessattis miseensonni gurmuu sanaa hojiiwwan kanneen akka buna danfisuu, buskutii fi bishaan gurguruun galiin dabalataa akka argamuuf carraaqaa turaniiru. Qaamota garaagaraa deeggarsa yaadaaf maallaqaa taasisan gartuun kun galateeffatee jira. Dhimma adeemsa hojii kanaa keessatti hanga humni isaanii danda'e deeggarsa maallaqaa kan gumaachan obbo Tottobaa Abiraamiin galateeffatanii jiru. Akkasumas buna, bishaaniif buskuta waldaa kana keessatti gurguramaa ture bitachuun kan nu deeggaran amantoota keenyaaf galata guddaa qabnaa jechuun nama sadarsa. Bifuma wal fakkaatuun jabaadhaa nutis isin bira jirra jechuun deeggarsa yaadaaf maallaqaan kan nu cina dhaabbatan maanguddoota waldaa keenyaaf koree dargaggootaa guddifnee galateeffannaa jedhu gurgurtu. Amma oduu ispoortii isin dhageessuu irra geenyee jira daawwattoota keenyaaf. Waldorgommii waasaa addunyaa bara 2019 geggeeffamee ture haala ajaa'ibsiisaan xumuramee jiraachuutu dubbatame. Waldorgommiin kubbaa miilaa kun kan adeemsifame morkattoota lameen dhibee hamaa COVID-19 jedhamuu fi waldaa kiristaanaa gidduutti ture. Haa ta'u malee xumurri dorgommichaa maal akka ta'e namoota baay'eetti yaaddoo yoo ta'ellee yeroo jalqabaatiif biyya Chaayinaa magaalaa Wuhan keessatti qofa akka geggeeffamuuf Football International COVID Association carraa kenneef osoo jiru utuu hin yaadamin gara biyyoota addunyaa garaagaraatti ce'uun namoota hedduu injifachuusaa dhaga'ame. Bu'uuruma kanaan osoo jiru gara biyya keenya Itoophiyaa dhufuun magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifamuuf yaadamullee haala gaarii galma hin gahin hafeera. Sababa kanaatiif yeroo dhaadannoo fi anatu simmoota jechuun kooroonaa vaayirasii sagalee isaa dhageessisetti morkattoonni garee waldaa kiristaanaa yaaddoo keessa seenanii turani. Raafamaa fi sodaa kanarraa kan ka'e deeggartoonni baay'een mana isaanii turuun karaa foddaa TV isaanii daawwachuun dirreen waldaa jedhamu hanga cufamutti ture. Turtii yeroo kanaa keessatti gareen waldaa kiristaanaa kun injifatamuu hin qabnu jechuun humna hedduu horachaa turuun isaanii ni beekama. Akkasumas leenjisaan garee kanaa Yesus Kiristoos haala ta'aa jiruu fi of mul'isuu dhibee kanaa arguudhaan tooftaa injifannoo garee isaa barsiisuuf leenjisuuf itti bobbaasuuf murteesse. Kanarraa ka'uudhaan kiristaanonni ejjennoo godhachuun humna guddaa hafuura qulqulluu dabalatanii yeroo gabaabaa gidduutti itti ba'uudhaan akka isaan dandamachuu hin dandeenyetti dhiibbaa guddaa isaatiin dirree keessaa ari'ataniiru. Leenjisaan isaanii kunis yeroo kanaa booda waan kamiinuu sodaatanii harka kennuu akka hin qabne waldaa kiristaanaa jajjabeessaa morkattoota kamiinuu injifachuu akka danda'anii fi garee kana waliin akka jiranis hubannoo guddaa kenneera. Dhibeen kooroonaa vaayirasii kun akka dirreen ala ta'e hubachuun yeroo ammaa kana ala taa'ee yoo dhaadateeyyuu leenjisaan garee waldaa kiristaanaa yeroo itti aanuuf dhiibbaa kamiinuu amantoota irratti raawwachuu akka hin dandeenye tarkaanfiin cimaan akka irratti fudhatamuuf akeekkachiisa guddaa kennanii jiru. Haaluma kanaan sa'aatii ammaa kanatti gareen waldaa kiristaanaa injifannoo olaanaadhaan waan argachuun dirree isaanii keessatti sagalee guddaadhaan faarfataa jiraachuutu beekama.
injifannoon kan ijoollee waaqayyooti. Hordoftoota keenyaa oduu yeroo kanaa soofumuriin dura hangafoota isaanii tokko sirna keessa. Bara 2012 keessa karoorri uffata faarfattoota gurmuu haa ho'isiisuuf karoorfamee ture xumuramee jira. Qaamota garaa garaa deeggarsa yaadaaf maallaqaa taasisanii gurmuun kun galateeffatanii jiru. Waldorgommiin waanta addunyaa bara 2019 keessa gaggeeffamee ture haala ajaa'ibsiisaan raawwatamee jiraachuutu dhaga'ame. Akka xumura qophii keenyaatti waan waliin turtaniif guddaa isin galateeffannaa isin faana kan ture aanittuu jireenyaatti ogeessota kaameraa fi ogeessota istuudiyoo manaa isin waliin turre nu faana waan turtaniif galatooma horaa bulaa.